Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo. Turtii kanaan ergaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hawaasa maraaf dabarsaniin isinii dhiyeessa. Hanga xumuraatti waliin turuudhaan akka hordoftaniif akka dhaggeeffattaniif kabajaan isin gaafadha. Turtii gaarii. Boqonnaa birraa araaraa fi nagaa Oromoo deebisuun haa qeeballu. Jala bultiin kabajaa ayyaana ulfoo uummata Oromoo Irreecha bara 2017 kun yeroo waan dabarsinee deebisnee itti xiinxalluu fi haaromsa itti adeemsisnu ta'uu qaba. Ayyaana ulfoo kabajuuf deemnu kanatti uummata keenyaaf nagaan isaa haa deebi'u, tokkummaan isaa haa ititu, egereen isaa ol hubannoo fi abdiin akkasumas imala badhaadhinaatiin haa tarkaanfatu. Uummanni Oromoo saba qabeenya dilbii, seenaa qaroominaa, duudhaa dimokiraatawaa, fakkeenyummaa sirna gadaatiin beekamuu fi madda nagaa waaraa ture. Haa ta'uutii jabiinsa adeemsa seenaa keessa isa quunnameen horteewwan eenyummaa isaa kunneen irraa mulqamanii turan. Kanaanis otoo qabuu akka dhabaatti, abbaa ogummaa ta'ee akka dhankaakaatti, danda'aa ta'ee akka naafaatti, arjaa gootoowwanii ta'ee akka dhoqnaatti, biyya miixatee ijaare keessatti akka ormaatti, aarsaa qaaliin biyya tiksee akka humna diigumsaatti gantuutti ilaalameera, irrattis duulameera. Dhidhima kana keessaa bahuun laayyoon turre. Qabsoo sabaa sadarkaa har'a irra jiruun ga'uudhaaf adeemsa hadhooftuu ilmaan kumaa kitilaa itti gabbaree ta'uu eenyumtuu dhawaataaf dagachuu hin qabu. Qabsoo imala nuffisiisaa uummanni keenya lufee as ga'e kana hubachuun hayyuu qabsoosaa sirnaan taliiguun gulantaa qabsoon irra ga'ee akkasumas akeeka egeree isaa ifatti beekuun dhimma murteessaadha. Qabsoon uummata Oromoo fedhii addaa fi olaantummaaf foolatu, mirga addaa qobaatti gonfatu, uummattoota obbolaa mogeessu yookaan biyya miidhuu hin qabu. Haa ta'uutii duula hamaa keessa darbuuf kan dirqame, mirga abbaa biyyummaa mulqame, bilisummaa, misoomaa fi obbolummaa dhugaa sababa gaafateefidha. Gama biraatiin gulantaan qabsoo sabaa adeemsa dheeraa kana booda amma maalirra akka jiru haalaan hubachuu fi shallaguu nu feesisa. Ija kanaan yoo ilaalamu qabsoon Oromoo gulantaa haaraatti ce'uun kaayyoowwan akka sabaatti qabu qofa osoo hin taane kanneen akka biyyaatti uummattoota hafan waliin qooddatu deebisuu jalqabeera. Kana kan jennu ragaa ashaaraa qabatamaa qabanneeti. Qabsoon uummata keenyaa kaayyoo qaama eenyummaa isaa haqanqaaluun aadaa fi duudhaa isaa biqilee mirgaa of ta'uusaa sarbaa turerraa bilisoomee jira. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa akkasumas mirga siyaasaa hooggansa diinagdee isaa irratti dhabee ture deebifachuudhaaf saamicha qabeenya isaa irratti taasifamaa ture hambisuudhaaf taasisaa ture milkaa'eera. Qabsoon sabaa rincicummaa keessa kan gale ummatichi cichoominaa fi jagnummaa dhabee osoo hin taane hooggansa tarkaanfataa qabsoo tarsiimessee qajeelchuu addatti dhabuurraa kan ka'e ture. Kun qabsoon keenya turnee hedduudhaaf galma malee akka gannaalu taasiseera. Haa ta'uutii qabsoon kun gulantaa cabiinsa gama hooggansaatiin baroota dheeraadhaaf akka sabaatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti mudatee ture hooggansa tarsiimaa baasuun hiikutti ce'eera. Boromtii hooggansi qabsoon Oromoo fardaaf lafoon barbaadaa ture argame kaayyoo akka sabaatti qabsaamaa fi ture taraaruurraa darbee hudhaawwan akka biyyaatti turan furuutti tarkaanfateera. Yeroo ammaatti gulantaan qabsoo sabaa dandeettii mirga eenyummaa, diinagdee fi siyaasaa goonfannee gochaan lafa qabsiisuudhaaf taasifamu dabaluu irratti kan fuulleffatu ta'ee dhaloota saayinsii fi teeknooloojiidhaan dorgomaa ta'e baasuu, uummata diinagdeen humnoome uumuu fi
sirna ummataawaa cimaa ta'e ijaaruun kan ibsamudha. Hooggansi dhala gadameessa qabsoo Oromoo ta'e kun gulantaa qabsoo kana hubatee kan socho'aa jiru ta'uu tarkaanfilee qabatamaa muraasa kaasuun agarsiisuun ni danda'ama. Inisheetivii Ashaaraa Magariisaatiin naannoo fi biyya qaaniin qullaa dhaabbachuu laaffise dudhaa ganamaatti araara beekamtii idil addunyaa itti horaa fi waaroo kabajaa itti uwwisaa jiru. Biyyi seenaa kadhattummaa qamadiin dogoggoruun cabe waggaa muraasa keessatti galaana qamadii dambaliisuu taasisaa jira. Biyya raaree siyaasaa walgarreeffannaa fi wallabamsiisuun aadaa ta'e keessatti marammartoo akkasii kutuudhaan kabaja looreetii nagaa addunyaa itti uwwisedha. Gama biraatiin kaayyoo qabsoo itti aanu hubachuun ija garaagarummaa keenya ittiin ibsannuu fi ittiin hiikuu qabnu kan akeekudha. Yeroo kaayyoowwan qabsoo kaleessaa daandii milkaa'insaa qabatanii fuulleeffannaa egeree sabaa sararuu eegalan kanatti garaagarummaan humnoota siyaasaa keenya gidduutti uumamuu qabu imaammataa fi tarsiimoo akkamii hordofuu qabna. Ariitii baay'inaa fi qulqullina hagam gahuun yoo hoogganaman bakka barbaanne gahama. Kanneen jedhan irratti ta'uu osoo qabuu afaan qawweetti dhimma ba'uun furuudhaaf hiyyaaluun hiree argame qisaasuuf egeree sabaa balaaf saaxiluudha. Wanti gaddisiisan garuu humni aramaa gulantaa qabsoon Oromoo irra ga'ee hin hubanne yeroo kanatti nu keessatti biqiluu isaati. Humni naamusaa fi kaayyoo sabaa hin qabne kun mirgoota murteessoo uummanni Oromoo qabsoo kumaa kitala gaafateen goonfate jalaa sarbuu irratti argama. Humni jeequmsaa kun dhaloota Oromootti dimimmisaa jira. Safuu dudhaa fi eenyummaa hawaasaatti balaa ta'ee jira. Pirojektoota ummataatti danqaa sochii misoomaatti takaallaa ta'ee jira. Bara silaa uummanni Oromoo barnoota dhimma ijoo taasisuu qabutti mana barnootaa bu'aa qabsoo isaa ta'ee fi ijoolleen isaa itti qaramtu gubuun ijoolleen manni barumsaa jalaa gubate gaaddisatti barachuuf yaatutti dhukaasanii ajjeesuun kaayyoo Oromoo kam iticha. Ijoollee durbaa adamsuun daa'immanitti yaaddoo hamaa ta'uun manguddootaa fi haadholii salphisuun hawaasa saamuun aantummaa fi bilisummaa isa kamiif. Yeroo uummanni Oromoo dhibeewwan kamiinuu mankaraaruu hin qabnetti ambulaansii lubbuu deessuu oolchuudhaaf barariitu haadha ciniinsuun itti hammaate waliin gubuun ummata tajaajila fayyaa kamuurraa muruun dhukkubni salphoo cufti itti hammaate lubbuun akka galaafatamu saaxiluun kaayyoo kan milkeessa. Qotee bulaa hiraarsuun daldalaa gufachiisuun haala yaraa dandeettii hojjechuu ummataa uffisu galii isaa dhabamsiisu akkasumas dinagdee rakkoon nageenyaa fi tasgabbii booressuu fi dandeettii egeree isaa guddachaa deemu ijaaruudhaaf qabu jalaa gufachiisuun akkamiin kaayyoo ganamaa saba keenyaa ta'a. Sabbata haadha hiyyeessaa hiikaa hawwan Oromoo dhiiga boosisuun akkamiin qabsoo Oromoo jabeessaa. Garaagarummaa adeemsaa karaa nagaa ilaalamuu danda'u akkaataa mira walamantaa ajjeesuu fi tokkummaa sabaa diiguun tarkaanfachiisanii qe'ee isaa lafa sodaa mancaatii gadadoo beela buqqaatii du'aa fi tuulaa reeffaa taasisuun madaallii maaliitiin qabsoo sabaa ta'uu danda'a. Gariin kun kanarra darbee uummata keenyarraa hidhannoo saamee gurmaa'insa isaa bittinneessee fi sodaa itti naqee gola finxaaleeyyiitiif mijeessaa jira. Gocha gantummaa kana kan hammeessu ammoo gama tokkoon gaafa finxaaleeyyiin ummata inni hidhannoo irraa mulqetti haleellaa bantu bira dhaabbachuurra lubbuu fi oolfachuuf irraa dhiyeessuu isaa yoo ta'u, gama biraatiin humna nageenyaa ummataa inni diinaaf saaxile kanaaf birmachuudhaaf socho'u waraanuu isaati. Kaayyoon qabsoo kamuu akkamitti nagaan ooltee bultee qe'ee Oromootii gadi ba'uu dhabee
Raawwileen kunniin gulantaa qabsoon sabaa irra jiru wallaaluu qofa osoo hin taane faallaa kaayyoo qabsoo isaati. Humni kun humna gantuu beekuudhaanis ta'e wallaalummaadhaan ergama diinota qabsoo uummata keenyaa kaleessaa hanga har'aatti hadheeffatanii fi takaalan fudhate kan jennu kanaafi. Mootummaan Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa fi naannoo keenya badiiwwan kana hunda boodallee garaagarummaa garichi badii kanaaf akka sababaatti dhiyeessu hundumaa kutannoo karaa nagaa furuudhaaf qaban ibsee ejjennoo baasuu qofaan osoo hin taane marii nagaa marsaa adda addaa mijeessuun mirkaneessanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa murannoo boqonnaa badii fi salphinaa kana cufuuf qabu hidhattoota kumaatamaan lakkaa'aman waamicha nagaa mootummaa fi qooda fudhattootaa fudhachuudhaan karaa nagaa galaniif simannaa kabajaa olaanaa qabu taasisuudhaan mirkaneessaa jira. Dabalataanis tooftaa quuqqaa tokko malee hawaasatti ittiin makaman jiruu fi jireenya isaanii deebisanii ittiin gadi dhaaban akkasumas siyaasa isaanii karaa nagaa ittiin tarkaanfachiisuu danda'an hubannoo daandii nagaatiif qabu mul'isaa jira. Haa ta'u malee murni kabaja hojii isaatiin hin horannee fi bilisaan kennameef baachuun itti ulfaatee fi amma ga'uuf hin beekne carraa kennameef ofirraa dhiibee badii uummata irratti taasisu itti fufuudhaan nagaa uummataa danqaa jira. Humna carraa nagaa kennameef hundumaa dhiibee dararaa uummata irraan ga'u itti fufaa jiru irratti mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu cimsee kan itti fufu ta'ullee ammas garaagarummaan jiru karaa nagaa qofa hiikkachuu akka qabuu fi hiikkachuus kan danda'u ta'uu amanna. Kanaaf nagaa waaraa uummata keenyaaf malu aantummaa fi mararfannaa uummata keenyaaf qabnu jecha gareen hidhatee bosonatti hafe kun daandii nagaa fudhatee karaa nagaa akka qabsaa'uu fi galu har'as irra deebiidhaan maqaa uummata Oromoo, maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin waamicha nagaan dhiyeessaaf. Garaagarummaan kun karaa nagaa hiikkachuu qaba. Hiikkachuus danda'a kan jennu sababa malee miti. Tokkoffaa misooma uummataa danquun dorgommii qaqqabamaa fi to'annoo qabeenya hortee misoomaa murtaa'aaf taasifamu ammeessuun waldhabdee jiru yoo bal'ise malee kan furu waan hin taaneef garaagarummaa jiru guutummaatti furu yoo baannellee yoo xiqqaate imaammataa fi tarsiimoo misooma uummataatti ceesisuu yoo dandeenye dilbii fi dandeettii Oromiyaa ifatti hubachuudhaan waldhabdee sochii uummataa fi misooma isaa danqaa jiru karaa nagaa minjaalatti fiduu yoo dandeenye uummanni Oromoo qabeenya uumamaa bal'aa fi hambaalee aadaa badhaadhoo qabu tasgabbaa'ee misoomsuuf bu'aa misooma isaarraa fayyadamuudhaaf akkasumas gara tokkummaa fi badhaadhinaatti ce'uudhaaf carraa kan argatu ta'a. Lammaffaa Oromoon uummata aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaaf dhiibbaa jalatti amanamee fi kunuunsee asiin ga'edha. Qajeeltowwan akka nagaa, tokkummaa fi haqaa sirna gadaa keessatti hammataman seenaa keessatti waldhabdee hiikuu, araara buusuu fi nagaa waareessuu irratti nu qajeelchaa turaniiru. Har'as imala keenyaaf murteessaa ta'anii kan itti fufuu qabanidha. Har'as taanaan rakkoo nageenya naannoo keenya mudate furuudhaaf duudhaalee kanneen itti dhimma ba'uun ni danda'ama. Hunda dura qajeelchowwan duudhaa ulfoo ummatichaarraa maddan kanneen osoo hin kabajin ummatichaafan qabsaa jechuun dhara hin dhokannedha. Furmaata beekumsa jiraa ummata keenyaarraa maddu harkatti baannee fujonjuluun walajjeesuun salphina guddaadha. Walumaa galatti gulantaa qabsoo sabaa amma jiru hubachuun garaagarummaa jiru afaan qawwee caalaa filannoo nagaa fudhachuuf haal dureedha. Garaagarummaa siyaasaa karaa nagaa furuun guddina waloof egeree saba keenyaaf karaa filannoo wayyuu hin qabne. Rakkoo jiru hidhannoon osoo hin taane marii irratti xiyyeeffachuun kaayyoo waloo fi qormaatawwan jiranirra aanuuf gurmuun hojjechuun filannoo keenya isa dhumaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa birraa bari'aa jirutti araara milkeessuuf nagaa buusuun uummanni isaa yaaddoo keessaa akka ba'u ijoolleen isaa
karaa mana barnootaa akka deebi'an, daa'immaniif haadholiin akka haara galfatan, dargaggeeyyiin ogummaa isaanii akka kalaqan, qotee bulaan sodaa malee akka oomishatu, daandiiwwan dhaabbilee tajaajiltootaa akka banaman, qilleensii fi dacheen Oromiyaa sagalee dhukaasaa, baqannaa fi ajjeechaarraa akka boqotu, karaa nagaa kiiloomeetira 1,000 kan fagaatu yoo ta'e kiiloomeetira 999 deemee milkeessuudhaaf ejjennoo hin riqqifne kan qabu ta'uusaa irra deebiin kanan mirkaneessuu ta'a. Ammas nuffa malee jala bultii kabaja ayyaana Irreechaa bara 2017 kanatti hawwii nagaa, tokkummaa fi badhaadhina uummata keenyaatiif qabu ibsuun barbaada. Araara, tokkummaa fi nageenya uummata keenyaa deebisnee itichuu, abdii waliinii egeree keenyaa caalmaatti ibsuu dhugoomsuun walii gallee waliin taanee akka fuulduratti tarkaanfannu maqaa nageenyaa fi misooma uummata Oromoo akkasumas maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin waamichan isiniif dhiyeessa. Boqonnaa birraa araaraa fi nagaa Oromoo deebisuun haa qeeballu. Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa.